Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jecha. Akkuma na beektan illiin hadha maal nu qabatee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Hadha maal akka qabadhee dhufe maal qabatee dhuftee mucayyoon tuni maal jechuudha jechuun keessan hin oolu tarii. Ani hadha maal akka qabadhee dhufe engadda osheni waawai jedheni ture anna si bilbila naan jedhee ture nille tari hagamma naan bilbille eegaa jira sababni isaa maal akka ta'e hin beeku maaliif akka na bilbiluu dideeyyuu hin beeku naan bilbille hagamma silkii kiyyarratti iyyuu kan namaan bilbille eegaa ni jira sababa isaa maal akka ta'e hin beeku so maaliif akka na bilbiluu dide mee yookiin mana isaa dhaqee kan gaafadhu ta'a yookiin dammoo jaartii isaa hojii walitti deebi'ee ta'an beekamu maaliif akka na bilbiluu hin beeku jaartii isaan sun bira dhufuun ooltu hin beeku baqa sababni sababa isaan beeku iyyuu dheenga dallee xiqqoo baqa shakkiidha na fakkaate akkooyi ta'aa ture haalli isaan ittiin tolle maaliif akka ta'e hin beeku baqa wanna nama tankabaakabu wayi dhiironni nama tankabaakabu wayi bira hin jirre akkanuma ta'anii innaa oshee amali isaa xiqqoon jijjiirameera maal akka ta'e hiriyaa isaallee gaafadhuuf ni yaala dursa fi odoo manuma isaa dhaqee ilaalee ani baay'ee natti tola manuma isaa mee dhaqee maal akka ta'e badhinnaan oshee kiyya maal taatee sababni ati silkii kiyya naa bilbiluu didde maayinni jedhee silkii maaliif akka naa bilbiluu didde dhaqeetuma gaafadheetan yaada isaa badhinnaan adda baafadhuun barbaada innaa gara mana isaa dhaquuf xiqqoon ulfaataallee garuu rakkoon qabu nama barbaadan tokkoo fi yoomaan godhanii miire aarsaa baay'ee kaffalanii ani dammoo aarsaa san kaffaluuf gara duubaan jedhu hin dhaqa mana isaa dhaqee wannuma barbaadellee haa jedhu wanna barbaadellee haa jedhu wanna inni jedhe san garuu ani xiqqoon ulfaatuu danda'a isinillee mucayyoon tun maalin jechuun dandeettanii garuu ana na hubachuu qabdanii bakka kiyya buutanii yaaluu qabdan isinillee oshee akka addan taaneef isaaf yaadeeti ani jaartii isaa akkuma beektan miidiyaa irra baatee ijaarsa soqataa jirti sanumaaf anillee isaaf yaadeeti namni namaa yaan hin jiru laata so bakka osheen akka dhiphatu hin barbaanne innaa mee maal akkanaan jedhu illee hin beeku baay'ee na ulfaateera sababa isaayyuu kan namaa naan galle moo anaan boodallee tabiraa qopheeffatee ta'an hin beeku wannummaan isaayyuu naan galle ani bakka akkanumatti iyyuu adeemsummaan isaayyuu gonkumaa naan galle maaliif akka akkana ta'aa jiru gonkumaa na hubachiisnee iyyuu kan namaayyuu bakka nama akka waan nama nyaatee bullee ta'eera kan namaayyuu bakka maal jedhee isinii himare oshee duraaniitiif oshee ammaa wal bira laalan kan nama gonkumaa waliif fakkaatu so mee ammaa yoo ka ana ishina jedhu taate ka wajjumaan laallu ta'aa mokorra ikafam hin laallame amma innaa maal akka ta'e hin beeku ani garuu buni xiqqoosii sodaadheera maal akka ta'e garuu hin beeku an garuu xiqqoosii asuu jaarsa bahee miidiyaa irra soqadhaa jira asuu dammoo osheedhaa walii bilbilan hin beeku ani tarii hin beeku ani inillee guyyaa san yommuu xiqqaaqu hirrifatee akka baadiyyaa maaliif akka ta'e hin beeku ufi anaan wajji qaanna ture garuu maaliif akka inni rifatee bakka maal jedhee isaan isin himare wanna qabatu isa dhabsiise kaameeraa fuuldura jiraaf na fakkaate guyyaa san ka xiqqoo of qaqqabuu barbaade annaa bakka maal akka inni ta'e hin beeku yaaduma ofii jijjiiruu barbaade bakka akka hin taane ta'uuf mokore so nama jaalattu tokko giddeeta yoo du'allee ta'e itti deemtaa miire nama jaalatan tokko aarsaa guddaa kaffalan warri jaalaltanni beektanii nama jaalatti tokko harka keetti deeffachuuf wanna ati hin goone hin jiru ani dammoo isa harka kiyya deeffachuuf wanna ani hin goone hin jiru innaa buniin akkuma deemtetti haa ta'u ilmoo isii fudhattee deemteerti ani ilmoollee dhiisteef rakkoon qabu anaaf osheen ilmoo isaan guddisnaaf rakkoon qaban ilmoo oshee guddisuun natti hin ulfaatu buni yoo ka ta'e tarii daa'ima isii fudhattee deemteerti hin beekamoo jaarsa biraa heerumtee jaarsoliin nama ilmootti qabatee dhufuun jaalatan ta'a daa'ima oshee hin deebisti ta'a
daa'ima ishee san dammoo beekamu anaaf ishee wajjin guddisna ta'an beekamu እና bakka akkanatti wanna kana hundayyuu kan godhan isaaf jedheeti nallee haa arrabsuu nallee haa ceeqaluu nallee haa tuffatu bakka wanna godhamuu qabu mara wanni kun godhamuu qaba erga jedhame godhura bakka duubatti hin deebi'ina gonkumaayyuu jechuudha wanni sun hinta argataa hinta wanni hintaane takkayyuu hin jiru yoo ati sammuu kee of amansiiste wanni hintaane takkayyuu hin jiru giddeeta ati sammuu kee reedii godhuu qabda wanna san itti deemuuf jechuudha ani sammuu kiyyaaf qopheesseera bakka osheen jaartii isaatiin adda baheera osheen amma booda kiyyaa fi kiyya qofa kana bira ta'uu hin danda'u so oshee kiyya godhuuf demo wanni hin goone takkayyuu hin jiru maaliif bakka jaalala ka jaalalli wanni hin finne jiru mire aga du'aa dirasi namoo jideemaa mire so giddeeta wanna kana godhuu qaba bakka godhuu qaba osheen yaada kiyya kana itti onna jedhuu danda'a mucattiintu maal fakkani maal yaadde ta'a moo wanna biraa yaadde narra yaadde akkuma bunii isaan isillee jaarsa biraa qabattee anarratti wanna biraa yaadde jechuun isaan oolu ani garuu isaan ala gonkuma odoo inni na dhiise isuma eeggadha malee ta'ee jaarsa biraa miidiyaa irra bahee hin soqadhu kana dammoo isinillee akka beektan innaa mucayyoon tun maaliif akkana gootii maaliif bakka jaalaluma isaa qabu waanuma isa dhabuu hin barbaanneef kan isin himuu barbaadu aarii guddaa tokko buni irraa qaba illihi wanna jettan tokko beektani aarii kan jedhan ramadaana keessa osheen saambusaa kennaa jedhee naa kennee ture saani wajjin bazaan saanichi san fudhadhee galee akka dingataan cabee saanichi yoo cabu bakka azaan buniin manatti dhiphistee na fakkaate saani kiyyeessa gootee jettiin jaartii aadaa jetteen ennaanin aadaan saambusichaaf saanii naa kenneera inni saambusichaa saanii anaaf kennee jira innaa isiin dammoo saambusaan akkuma hafee ta'e saanicha kiyyeessa goote jetteen akkami jaartiin manaa jaarsa abbaa warraa hiqaa eessa goote jettee gaafachuu dandeetti maal jechuudha kuniyyuu jettee dhiphistee nana mucattiin illee ofirraa qabuuf hin jiraa mire namni tokko jaartii ni kaasaati akkana namaaf kennaa kenna jechuu hin danda'u uddee kanatti isallee hubachuu qabdani namaaf kennaa kenna jechuu nan du'aayi ilillituu manaa dhufee saanicha mana seenee fudhatee jedheen guyyaa kan saanicha fidinaan jedheen saanii yommuu fiduuf deemu buni naggaxamee waliin agarruure bakka akkan taane taatee maal isiniin jedhari akkan taane taatee akshiniin taane agarsiistee walaana tumtee jirti yuure ana akkuma na agartan kana buni bakka qimiidhaan hin qabu kaza buni shaanna tumtee anillee garuu guyyaa tokko harka kiyyan deebisadha wanna isin na tumte san bakka maal jedhee isinitti maree wanna isin na goote jettee maqaa kiyya balleessitee liilli mana kiyya seentee saambusaa fudhattee ofii jaarsuma si xooshee matu kennaa naa dawwalee kootu ramadaana nama asfaxaroodha ramadaana keessa ajiriin yoo nama asfaxartee ajiriin akkuma jiru ta'e kootu saambusaa si kenna naan jedhee hayyee saambusaa እናም ሲገን እንጀነሽ ቀበቴ ባቱረ ከዛን እንደ ሰፊድ ወደውሽ ጀነና ሳምቡሳ ከና ሆዱ ሳኒቻለ በርባደች ማፍራዱ እንጂ ሃይ አንሌ ሳዲሰን ሳምቡሳ ቢቱፍ ደማራዩ ኤቨን ገለቶሚ አንሌ አከናከና ጀደና ሃይ ረኮን ቀቡ እን ያዴት ቶሎ ኦልቱማ ጀቹ ነምኒ ቶኩ ያዳ ሚራኩ መሰኒቲ አኩ መሰኒ ያደ ሃይ እሺ በቃ ጀዴ አንሌ ረፍረደ boni shaadu bakka isin wanna tololtuma ramadana keessa beetu namni ramadana keessa namatu mufdeema bakka jette maal jedheetan isin himare jette bakka kaza anallee xiqqoo namiteerti saboo masani bakka ani du'a isaaraayu oshee bakka injiraamire tadarii qaba ilmoo qaba nama ilmoo qabo wajjin dammoo na jechuun hin ta'u kaza iseni aza baka na arrabsitee arraban taane naan jettee baka wannan taane jettee baka wanni isin hin jenne tokko yoo hin jiru
wanni isin jette sammaraayyuu ani danda'ee buniin wanna nama arraba nama jechuu hin qabne maraa namaan jetti. Arraba sanoo ani danda'ee ani arraba isin naan jette mariyyuu danda'e. Arraba kanuma eenyu fakka danda'e beektan oshee jecha. Arraba isin naan jette sammaraayyuu oshee jecha danda'e. Tuma isin na tumte sammara oshee jecha danda'e. Wanni hin danda'amne hin jiru miree dur jaalala jecha wanni hin danda'amne hin jiru jenneerra. Bakka lihiga sana galchida anillee osheen durumayyuu isi foshee walitti bu'iinsa qabani. Maaliif aggaxaamii sanitti hin fayyadamne jedhee ani aggaxaamii sanii fayyadame. Aggaxaamiin sun dammoo na tasakkaatee jirti. Amma immoo erga isaan lamaan jidduu baase erga isaan lamaan adda baase booda osheen kiyya jechuudha. Bakka oshee gara gankoo deebisadha. Buniin dammoo guyyaa san mana buniin keessa galaa jiraachaa turte san keessa anatu jiraata. Buniin dammoo guyyaa san maal akka isin gochuu dandeessu kama agartan taasisin hundu. So buniin amma booda wanna isin fidu takka illee hin jiru. Maknaatum osheen kotata sii manaa fuudhee ari'eera. Manaa ari'eera. Amma anaafin yommuu walii galle anatu mana sanii galaa jechuudha. Buniinoo guyyaa sanoo bakka isiin argamtee dura na arrabsite sanitti amma an argamee bakka an jiru san isiin dhaabattee yommuu ilaaltu sammuu isii keessa wanna dhagaamu asabamee isin yaaduu hin dandeettani. Akkana kaa bakka ani lilliin akkana godhaa jechuudha. Salazii oshee argachuuf wanni ani hin goone takkayyuu hin jiru. Kana boodallee wanni ani hin goone hin jiru. Abbaan barbaade haa dhufu. Abbaan barbaade wanna barbaade haa isa argachuuf wanni ani hin goone hin jiru. Naa isinillee natti rifatinaati. Oshee maaliif akka akkanatti jaarsaaf jaartee addaan baastee jechuu keessan oolu. Naa anaaf osheen ingidii hojii ta'uu kennan oolu. Isin dammoo nu jajjabeessa. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya nu bira dhaabadha. Nu cinaa dhaabadha. Yoo isin nu jajjabeessitan yoo isin yaada nu kennitan nullee mooraaliidhaan anillee mooraaliidhaan oshee harka deebifachuuf yaala ta'a. Innaa isinillee nu cinaa dhaabadha. Nu jajjabeessaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabadha isin jedha. Innaa kanarraa kan hafe yoon isin hin jedhu tokko illee hin jiru. Isin nu jajjabeessaa. Hadha mana oshee dhaqoola. Maal akka inni naan jedhullee hin laalla. Maal akka inni yaadee yuume. Anuu yaaduma isaa iyyuu beekuu barbaada. Yaadni isaa garuu maal akka ta'e hin beeku. Gamanallee gamasillee jalaa ta'eera. Asuu daa'ima isaatiif yaade machaan buniidhaan yaadu namni jaarsa biraa miidiyaa irra baatee soqateef jaarsa tokko jaartii biraatiif yaaduu hin danda'u. Innillee bakka isiif yaadaan jiru na fakkaate ilmoo isaa saniif yaadaadha. Ilmoon kiyyaanaaf isin yommuu adda baane ilmoon kiyya maal ta'a? Yoo anaaf isin adda cinne bakkee kanatti jaarsaaf jaartii yoo addaan baane ilmootu miidhama. Ilmoo isaan jidduu jirtu tana dammoo garam godha jedhee yaadaa jira ta'a. Innaa oshee maaliif akka dhiphate ani naa galaa ilmoo tiyya tana eessa godhaa? Bunii bira yommuu hafte isin jaarsa biraati heerumaa jirti. Ilmoon kiyya dammoo abbaa biraa biratti abbaa biddeenaa biratti guddatuuf saayikolojiin isaallee xiqqoo ni miidhamuu danda'an beekamu. Sammuufillee xuruu miti abbaan kiyyoo jedhee sii gaafatuu danda'a. Sanumaaf jedhee guyyaa sani yaada isaa xiqqoo waliin ture. Garuu amma yaada isaa hin amansiisan. Maaliif akka akkas jedheen beektanii? Ilmoo yooma abbaa biraa fi haadha bira jiraate hoyyaa garuu homaa gochuu hin danda'amu. Rabbi riskiinee fi waan hin taane ingidii waan akka ta'u gochuu hin danda'amu hin taane. Salazii waan hin taane jedhaniitu fudhatu bakka. Hin ta'u. Salazii amma mana oshee deemee tan maal akka jedhu ni beektanii? Inni hin beeku kan. Oshee kiyyaa maal taate na jala? Maaltu akkana si dhiphisee? Guyyaa san maal taatee jirta? Sanuu haga sa'aatii 6 moo 7 ciree nyaanne yoo ammallee nyaatee jiru ciree cadhiseetuma ciisaara. Maal taatee ciree nyaanne moo nyaata qabadhee fi deema yookiin
Bakka wanna mi'aawaa qabadhee fideeme. Azza nyaata sanii nyaata hojjechuu fi mana isaatitti dalaguudhaafi kishinii namaa seeneen beeku. ስለዚህ manuma kiyyatti dalagee nyaata mi'aawaa qabadhee deemaa fi azza maal taatee oshee maaltu akkana si dhiphisee wanni ati akkana taateef maayinni addaan ba'uun kama jiru maaltu akkana akka yaada keessa si seensise maayinni yaada kana keessa ba'uu qabda. Actually namni tokko yaada isaa kana keessa ba'uuf damuu namni yoo dhiphate sammuu isaati irratti illee waan hin taane tu gaata. Yaada kana keessa ba'uu qabda bakka ba'uu qabda. Ani dammoo inni akka yaada kana keessa ba'u ni gargaarani. Inna osheen yoo ishii kana jedhu ta'e yaada san keessa baasuuni fi yaalla. Yoo kan diidu ta'e illee anu fi baasu fi yaalla. Maaliif nama tokko yeroo takka wadide mokoruuni fi yaaluuni fi dadhabamu haga dhumaa dirasi aarsaa kaffalamullee kaffalee ta'u kalas oshee harka deebisatu hin oolu. Yoo mana isaallee dhaqee hayi mana kiyya maaf dhuftaa naan jechuun danda'a. Osheen garuu amala akkasii badaa saniin qabu. ስለዚህ mana isaa dhaqee wanna hundaa itti mee amansiisee ቪዲዮ itti aanuun isinii fida ta'a. እንግዲህ najajjabeessaa isinillee nu cinaa dhaabadhaa. Hayyee galatooma.